Guys, akkam jirtu fayyaa keessan iyooyya harka fuunee lukatti daballe mattanaan dhufeen jiraayee. Salaamu alaikum, akkam jirtu fayyaa keessan baga jiraattan inni romantaa biraallee baga sa'a kana keessanii akkam isin nagaa qabdu jirtu mirqaantu shaashaa qambaa jettu itti gaafatamtu mudiira kaayiroo keessa sinii qabannee dhufnee sinii jechuu barbaada hangaftitti oditti haadha kirooressi yookaan haadha jaalalaa sinii qabadhee dhufe. Akkas isiniin jedhaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan sheer laayik sabskiraayib gochuudhaatiin nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Uummata fikirii uummata shiggirii hin qabne isiniin jenna shi nagaadha kaasan jirtu kaa. Baga jiraattanii nullee jirraa har'a geenyee jirraa isiniin jedha yaa jamaa keef aaleekum keef sa'aatikum keef qantu zeenaa keef shogol keef bilaat keef faamilii killo xayyib shagbaarek makbaarek keef sa'aatikum ya alam adduniyaa. كيف كنتوا زينة؟ Hi friend, welcome to YouTube channel, my family, my friend, my brother, my sister. كله كيف كنتوا زينة؟ أنا في زين كله كويس كله تمام ما شاء الله عليكم. هذا فيديو أشوفك أنتوا سووا لايك سووا شير ما في مشكلة زين تمام يا أخوي. أنت سوي هذا كله ما كان رايد ما أنت سوي في مشكلة زين. هذا في ناس هذا في حبيبتي وكان هذا ميري لايف وكان ميري جوينيك. إذا اليوم أنا جبتني دخل وني سنين جتو بعد كم جرتو فيا كسني نجا سني فاتا وبك جرتنتي مت فكري كم نشجري وانتو تجدو كان ديما جرو ولو ما لا جرا فتيا في beeriin waan ol godhaa jiranii fatiyaanis maal akka isheen dalagaa jirtu argaa jirtu. Burcuqqoo birrii kumaa fi bashaniin bitee na jalaa cabsitee jetteetu miidiyaa kana luka tokkoon dhaabaa jirti. Walumaan argaa jirra waa hundumaaf iyyuu tarii nama fira ishee fiduu dandeessi tarii immoo akkuma jette dalagattu jette maaltu ishee hojiin ishee maalime. Ani wanta na dhibee tokko hojiin ishee maaliidhaan jedhe bara. Hojii maal gooti hin hoosifti moo biizinasa qabdi moo maal gooti sarratanyaa dhugaa rabbi harakaat akkasii yoo dhiifte sii wayyufate amaluma kee duraanitti osoo jiraatte sii wayyu amma kana booda namni garaa siin laafu wayi quufaa sinnatti dhuufaa jedhan kun algaa gubbaa dhaabbattee caffarti. Habitti nama guddaadha barate daa'ima of seetaa'ee keer inshaallah. Gochoota amma wantoota amma godhaa jirtu kuni waan sirrii miti. Uummanni gaafa fuula sirraa galagalfate rakkoodha. Warroonni si gargaaran illee haga biyya namaa fi haga Itoophiyaatti illee si gargaaraa jiran warroonni sappoortii si godhan sana haamilee cabsaa jirta. Isin siraata kee godhadhu akkuma gizee kaayiroo jirtu. Oota fi keeyyuu kaayiroo yoo osoo beessuu osoo halkanii guyyaa sadaqaa kadhattuuti galte yaa biyya Itoophiyaa keessatti immoo sarratanyaan qacaradhee makiinaa cabsitee damuusa kee sirraa muraa maal sirraa muraa kun ikkoo waan ati ajandaa ati dhuummatteedha. Tarii micayyoon si bira micayyoo fira kee ta'uu dandeessi. Innaa kanaafuu harakaata kana ta'u ofirraa dhiiftee si wayyaa situ miidhama. Uummanni duraanii push si godhu kun sirraa dhaabbata. Dhugaa rabbii manni ati keessa jirtu maashaallah aleeka habitti mana ajaa'ibaa si kireeffamee nagaan keessa zanaafataa jedhaa jechaa jirta. Manni suruyyuu manni biyya arabaayyuu akkasii wanniin jedhu ka mana kireeffattee magaalaa guddaa keessa taa'aa jirtu. Oromootu sappoortii si gochaa jira. Yaa'u rabbu sappoortii si haa godhanii ati intala Oromootii garuu amala kee gaddaatti deebi'i waan hundumaafuu amalli kee gaddaatti yoo deebite bareedduudha. Amma haala amma keessa jirtu kun haala fokkotaadha. Ati ofii keeyyuu beet mana kiraa keessa jirta sarratanyaa maal gootaa qaxarteme hojiin kee maalati? Maalidha hojiin kee kana bichaa nuuf himi. Hojiin kee maali? Mindinnoo siraa ati sarratanyaa qaxarattee hojiin kee maali? Hojiin kiyya kana jedhii uummata beeskisi. So kanaafuu atiyyuu qaxarrii biran darbine osoo dhiifte bareedu dhuguma micayyoo sana mana kee qaxartete maal qaxartara yoo mana kiraa gimmaachi sirraa kanfaltee olmaan jiraattu yoo ta'e malee. Mana akkasiiti mana kiraa walirraa kanfaltu wal gargaartanii mana kiraa kanfaltan bareedaadha yoo ta'e malee
hojjettuu qaba sarratanyaan qaba maaliidha harakaa tantaan hin godhin sirraa fokkotashi ijoollee ofiin arrabsisiisin arraba ummataa kana jalaan baatu ummanni kun sii godhee ka'ee si arrabsa soo kanammoo ajandaa kanammoo situ ummate akka ummanni si arrabsu sii kan godhe kanaafuu ummanni sappoortii si godhaa jiran kun way saba biraa seete lammii Itoophiyaa sappoortii si godhaa jira ati immoo kanaaf jecha amalee kee sirreeffattee jireenya mataa kee jiraachuu si hawwatta sarratanyaa kiyyaa maal goote makiinaan hin tabalaashee burcuqoon hin cabee maaliidha di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 d
akka madamii maaftaatuun jedhe bar dhugaa rabbii ribnillee naqabe bar yeroon viidiyoo waraabama irrini nan qabu kheer inshaallah na habitti amala kee hin gaddasii wayya inni kun hin dabbara keessaa baatee fardaa gattee jedhee oromoo yeroo ammaa kun waan kaleessa keessa darbite nanqate amma biraan ejjii wal'aa jirtu hicciitti duraan biyya kaayiroo keessatti baxabaxaa turtanii har'a biraaniin tokko tokkoon zarazzaraa turte waan akkasiiti amala kee duraaniitii jiraadhu isa sii wayya akkan taaneen ta'ini homaa xiqimiin qabu muka gubbaa koranii akkan taane jettu algaa gubbaa harakaatan taane agarsiisuun kun keeriin qabu kanaafuu ati nama biyya baqaa keessa teesse nama hin dalagannedha har'a garuu sarratanyaan qaxaradha jettee rokkatti maqaa sarratanyaa keeyyuu miidiyaa irra baaftuyyuu geesse soo kanaaf yoo habitti duraan dursee amala kee sirreeffadhu ummanni bush si godhu kun sirraa kutala ammas gadi baatee boossa zayyuu mana karaa finfinnee sana ji'atti 5,500 maal jedhanii haasa akkas natti fakkaata kanaafuu giftiti yaa akka gadi baatee lammaffaan boonyee ummata jii walitti bu'aa jirta ummatuma kanarraa dhiisii warri sooshaal miidiyaa irra jiraatanii namatti bu'ina warri mana madamii keessa akka feetanitti arrabsa dafqa keessaniin jiraattu dafqaa bulaadha warri immoo sooshaal miidiyaa irra funaannattanii jiraattanii sooshaal miidiyaa irra nagadattanii jiraattanii anin beeku baranaa wallaalee malasaa anin beeku baranaa wallaalee malasaa kanaafuu abitti meekaapichi ofirraa dhiisitii zanaafataa jedhii